Israel Waynet jedhamuun akka gabaaseetiin Israel dhimma Siiriyaa irratti Turkii waliin wal dura dhaabbachuu irratti rakkoon tarsiimoom akka ishee mudatee kan gabaase yoo ta'u Israel Greek Qopros Masrii fi Saudi Arabia gidduutti gamtaan ishee mormuun akka uumamu sodaattee jirti. Erdogan pirezidaantii Siiriyaa Al-Sharaa waliin marii bilbilaan taasisaniin haleellaan Israel Siiriyaa irratti raawwatuun fudhatama akka hin qabne akkasumas weerarri Israel naannoo guutuuf balaa akka ta'e cimsanii dubbatanii jiru. Pirezidaantiin Erdogan biyyi isaanii akkuma kanaan dura uummata Siiriyaaf deeggarsa taasiftuun akka itti fuftuun cimsanii kan dubbatan yoo ta'u Ankaraan waliigaltee dhukaasa dhaabuun Druuz waliin Siiriyaa Sweediyaa keessatti ragaamee akkasumas ibsitee jirti. Mudarraam Erdogan Israel Siiriyaa keessatti ajjeechaa raawwatteetti nagaadhaaf fedhii kan hin qabnee fi Zaafee Libaanos keessatti namoota qulqulluu ajjeesseetti kan jedhe yoo ta'u Siiriyaan ollaa keenya waan taateef nageenyi naannoo fi biyyummaa ishee akka sarbamu tasoomaa hin eeyyamnu jechuun dhaadatee jira. Gabaasa bal'aa qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhukkuba ujummoo dhiigaa yeroo dheeraatiif rakkachaa akka jiran White House beeksise. White House kana kan ibse guyyoota muraasaaf suuraawwan harkaa fi miila pirezidaantii Ameerikaa irratti madaa'uu agarsiisan odamaa turuu hordofeeti. Galina saam qabannee jirra. Qophii keenya like gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Websaayitiin Israel Waynet jedhamuun akka gabaasetti Israel Turkii waliin wal dura dhaabbachuu irratti rakkoon tarsiimoo akka ishee mudate kan gabaase yoo ta'u Israel Greek Qopros Masrii fi Saudi Arabia gidduutti gamtaan ishee mormuu akka uumamu sodaattee jirti. Kaleessa galgalaam addabaabayin Umayyaam Damaasqoo keessaa baafame Israel gamoo mootummaa irratti haleellaa raawwachuu dandeessi jechuun oduun qoodamaa kan ture. Maddeen Israel tokko yaaliin ajjeechaa guddaan Damaasqootti ni raawwatama kan jedhan yoo ta'u rukuun halkan kaleessaa osoo hin raawwatin bulee jira. Gama biraatiin humnoonni gosoota Druuzii humna ibsaa fi bishaanii gara Sweediyaatti geessu addaan kutuun guutummaatti ibsaa balleessanii jiru. Ameerikaan mootummaan Damaasqoo tarkaanfii humna gosaa irratti taasisuun akka dhaabuun dhiibbaa gochaan jira jetti. Maqaan herrega gosaa jedhuun hariiroo Siiriyaa faana qabduun haquuf jiraachuu isheef ragaa dabalataatiin jedhamee jira. Haleellaa Israel magaalaa guddoo biyyattii Damaasqoo keessatti iddoowwan barbaachisoo ta'an dabalatee naannolee Siiriyaa irratti xiyyeeffate hordofuun pirezidaantiin Turkii Rajab Tayyip Erdogaanii fi mootiin gonfoo Saudii Mohammed bin Salmaan kaleessa bilbilaan pirezidaantii Siiriyaa Ahmad Al-Sharaa waliin haala Siiriyaa irratti mul'atu irratti marii bal'aa gaggeessanii jiru. Pirezidaantiin Erdogan Al-Sharaa waliin marii bilbilaan taasisaniin haleellaan Israel Siiriyaa irratti raawwatuun fudhatama akka hin qabne akkasumas weerarri Israel naannoo guutuuf balaa akka ta'e cimsanii dubbatanii jiru. Pirezidaantiin Erdogan biyyi isaanii akkuma kanaan dura uummata Siiriyaaf deeggarsa taasiftuun akka itti fuftuun cimsanii kan dubbatan yoo ta'u Ankaraan waliigaltee dhukaasa dhaabuun Druuz waliin Siiriyaa Sweediyaa keessatti ragaamee akkasumas ibsanii jiru. Erdogan boodarraa Israel Siiriyaa keessatti ajjeechaa raawwatteetti nagaadhaaf fedhii kan hin qabnee fi Zaafee Libaanos keessatti namoota qulqulluu ajjeesseetti jedhe. Siiriyaan ollaa keenya waan taateef tasgabbii naannoo fi abbaa biyyummaa ishee akka sarbamu hin eeyyamnu jechuun cimsanii dubbatanii jiru. Turkiin haleellaa qilleensaa Israel giddugala Damaasqoo irratti raawwattee haleellaa kibba Siiriyaa irratti raawwattee hordofuun akka weeraraam ifatee fi abdii nagaa fi tasgabbii naannichaa irratti xiyyeeffatee ta'etti ilaalti. Addataamoo dhaabbanni pireesii Saudii akka gabaasetti mootiin gonfoo Mohammed bin Salmaan Al-Sharaa waliin marii bilbilaan taasisanii jiru. Bilbila kana keessattis pirezidaantiin Siiriyaa taateewwan dhiyeenya kana mudatan to'achuuf labsan simatanii jiru. Bin Salmaan ejjennoo mootummaan kun tarkaanfii nagaa seevele Siiriyaa keessatti mul'atu kamiyyuu kuffisuun irra deebi'anii dubbatanii jiru. Mootiin gonfoo Saudii haleellaa ifatti Israel Siiriyaa irratti raawwattes mootummaan kun balaaleffachuu isaa irra deebi'anii ibsaniiru. Kunis kan ta'e erga Israel kan eegumsaa Druuz jedhuun labsiteen haleellaa walitti fufiinsaan iddoowwan bulchiinsaa Sweediyaa Daraa fi Damaasqoo irratti cimsitee booda. Humni qilleensaa Israel gamoo jeneraalaa waajjira ministeera ittisaa fi naannoo masaraa pirezidaantichaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u haleellaa Israel Siiriyaa irratti raawwatte kana biyyoonni Arabaa fi idil addunyaa wal duraa duubaan balaaleffatanii jiru.
haleellaam Israa'el irra deddeebiin raawwattu dhaabuuf ejjennoo idil addunyaam akka qabaatu gaafachuun dhimmicharatti walga'ii tattamaa galgala kanaa mana marii nageenyaam dhaabbata mootummoota gamtoomaniin gaggeeffamaa jedhamee eegamaa jira. Pireezidaantii Turkiitiin Daayirektarri Koominikeeshinii Buraaneddin duraan haleellaa qilleensaa Israa'el Siiriyaa irratti raawwattee balaaleffachuun tasgabbii fi nagaa Siiriyaa guutuum naannicha irratti xiyyeeffachuu isaa cimsanii dubbatanii jiru. Duraan barreeffamaam Tiwiitara irratti barreesseen haleellaa abbaa biyyummaa fi tokkummaa Siiriyaa balaadhaaf saaxiluu kanaam balaaleffadha jechuun Turkiin akkuma hangardaatti gooteem tasgabbii naannoo Siiriyaa deeggaruu itti fuftiim jechuun cimsanii dubbatan. Ittaanaan pireezidaantii Turkii Rajab Tayyib Erdogan kan tiim Kafireet Yilmaaz gama isaaniitiin barreeffamaam toora Tiwiitaraa isaanii irratti qoodaniin haleellaan Israa'el Siiriyaa irratti raawwattuun abbaa biyyummaa Siiriyaa qofa osoo hin taane tasgabbii naannichaaf balaa ifateedha jedhanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun ministeerri dhimma alaa Turkii kaayyoon isaanii biyyattii tasgabbii dhabsiisuuf ilaalcha keessa galchuun haleellaa Israa'el roobii darbee Damaasqoo irratti raawwatee balaaleffateetii jira. Ministeerri dhimma alaa Turkii kan fedhan ibsa kenneen haleellaan Israa'el Damaasqoo irratti raawwatee